kan baajaaj tana oofa magaalaa keessa dalagatee gala jechuudha. Osoo deemu jiruuti ijaarsa tokko kan manguddoo tokko kan karaarra dhaabbatu arkee bira dhaabbatee inni harka dura qabnaan bira dhaabbatee eessaan si geessaa abboo jennaaniin yaa abbaa kiyya maallaqallee waan qabu yaa abbaa kiyya na fuudhi jeen xiqqoo dhaabbatee nama maallaqa hin qabu joo kana warri baajaaj kun gurraan hin dhaga'u beeki gurri isaanillee hin dhaga'u haa ta'u garuu dhaabbatee ilaalee fuudhee deemeen kottaa seenee abboo eessaan si geessa jeen ni deemee fagoo jaarsa manni isaa gaara irratti ol baase gaara tokkorra geessee hayana irraa bu'ee gaada fi abboo jeen amma dalagattiin deemaanii ni buuse hoggaa buusu gabbu'eetuma jaarsi gizee mana ol seenu ijoolleen afaan horiiti ijoollee 5 qaba 5 afaan horiiti ijoollee xixiqqoo amma lafa ol kaatu baaba mee maal naaf daabboo nuuf fiddee waa nyaannu nuuf fiddee ijoolleen tunis hundi afaan fiigan kaan harka qabeetti rarraa kaan miila qabeetti rarraa baabii maal naaf fidde dhaabbatee wal ilaale jaarsi sun garuu noolii waan kafalu dhabee kadhate magaalaa keessa deemee waan rabbi isaa razaqe kadhatee wooma takka dhabee idaanuu akka gara dhabee dadhabee irraa baajaajuma san qabee dhufee idaannee laaleeti waan jedhu wallaalee ka'ee baajaaji isaa kaafatee kuutee mucaan magaalaa guddaa gaddaqu sammuu isa nyaatte waan ijoolleen san jaarsa gootu yaadate maallaqa xiqqoo tokko harkaa qaba mana daabboo tokko goreetti mana daabboo sanirraa daabboo hanga takka bitee ammaas mana daakuu tokkotti ol goree hanga takka daakuu takka bitee ka'ee fuudhee mana sanitti deebi'e geesse wayita inni feestaala daabboo kana fuudhee ol kannu ijoolleen sun afaan horiiteetuma daabboo san gagguurratanii osuma inni harkuu cirattee nyaattee bishaan irra dhuyte quuftee kofaltee gammaddee gibbii keessa wal arriba galte kofla isaaniitiif tapha isaanii ilaalee ifumaafuu dhaabbatee baajaaj keessa taa'ee ilaala bara laalee ifumaafuu gammadee ka'ee firraa deeme gaggaragaleeti magaalaa gasseenee saarra maaliin ta'e har'a dalagachuun qabayyee manaa bahee homaa akkamiin na mudate gaddeema ol deema homaa biraatiin dalagu jira maaliin tattee saarra jechaa deema osoo deemu jiru namni lama dhaaphu jaaniin eerpoortiin geessitaa jaanii gaafatan siniin geessa eerpoortii deemtanii kottaa seena eerpoortii geesse wayita irraa gabbu'an jarjara jirraa hoo jaanii doolaara 200 kannaniif doolaara 200 jechuun biyya teenyatti gara qarshii meeqaati har'aan tanatti maallaqa guddaadha ajaa'ibeeti hin guddatu jennaan lakkii rakkina qabu fudhadhu jaaniit boqotan achirraa ol gara galeeti wayita galaan deebi'a jiru namni lama harka dura qaban ni seenan bakka isaan barbaadan gizee geessu doolaara 200 kannaniif kunis doolaara 400 guyyatti biyya teenya keessatti doolaarri 400 yoo sharafte maallaqa guddaadha yeroo ammaa gara qarshii 57 jirtu tokkichisaa jechuudha doolaara 400 daqiiquma muraasa keessatti dalagate wayita dhufee ilaalu maallaqa guddaadha sharafatee yeroo ilaalu ni ajaa'iba deemee mana midhaan itti gurguran dhaqee mana midhaan itti gurguran kanarraa dooniyaa guutuu midhaan bitee mana daakuutis dhaqee dooniyaa guutuu bitee ruuzaas bitee jaarsa saniif geesseef manatti jechuudha abboo arraan tana ganamaan baheetiin du'aayin teena milkeessite waan baatii 3 odoon dalagee hin arkanneen sababaan si gammachiisee siif ijoollee tee gammachiiseef rabbiin naa kannee jeen yeroo garii hamtuu fakkeessee rabbiin nama milkeessa yeroo garii rabbiin si qormaata wanni itti gaddaduu fi rakkoon teenya baay'ataa ooltuuf wama rahmatan qabneef ta'uu ni mala innamaa yarhamullah min cibaadihi arruhamaa namni rabbiilleen garaa isaa laafu gabroota isaarraa nama garaa laafuufi ja'a waniin dhaamuu barbaadu asumaanu hawaasni keenya kan tajaajila hawaasaa kennitan kan biiroo adda addaa keessa hojjettanis ta'e kanneen baasaa fi wantoota adda addaa waan hawaasaan tajaajilan kanneen adda addaa irra hojjettan hundi nama hojjettaniif saniif garaa laafaa manguddoodhaaf garaa laafaa dadhabaaf garaa laafaa dubartiif garaa laafaa akka rabbiin garaa isinii laafu yoo feetan jechuudha mucaan kun ta'inni harkatti tana qofa osoo hin ta'in
ta'innin arkatiin tarabbiin ganaa kannuu fi taa'uu irra guddoodha jechuudha. Tun jalqaba jechuudha. Inshaallah. Yoo nafi rakkataa tokko gammachiiste atis fi fuuni gammadde jechuudha. Fuulli keetuu si ifa duniyaa fi akhirattis jechuudha. Inshaallah haa wal gargaaru. Haa wal cinaa dhaabbannu. Keessaafuu manguddoo. Keessaafuu haadha teenya. Keessaafuu abbaa keenya. Keessaafuu manguddoolee ollaa tabeen haa garaa laafnuu fi haa gargaaru. Haa cinaa dhaabbannu isiniin jechuun barbaada. Yoo isaanirraa rakkoo furtan rabbiin rakkoo ta'e isaan isiniif fura waan ta'eef. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.